kabajamtoota daawwattoota keenya oduu amma nu ga'ee qabna. Adeemsi araaraa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti geggeeffamaa ture osoo hin milkaa'in hafuun beekamee jira. Akka waraanni bilisummaa Oromoo jedhetti carraan Oromoof nagaa buusu Oromiyaa keessatti jijjiirama siyaasaa gadi fagoo ta'e fiduuf ture gufatee jira. Nuti kan barbaannu rakkoo Oromoo hundeerraa furuu malee aangoo siyaasaa mootummaan Itoophiyaa hooggantoota waraana bilisummaa Oromoof kennuuf barbaadu miti. Mariin araaraa kunis sababa mootummaan Itoophiyaa hundeerraa rakkoo Oromoo furuuf hin barbaanneef gufatee jira jechuun ibsee jira. kabajamtoota daawwattoota keenya oduu amma nu ga'ee qabna. Adeemsi araaraa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti geggeeffamaa ture osoo hin milkaa'in hafuun beekamee jira. Akka waraanni bilisummaa Oromoo jedhetti carraan Oromoof nagaa buusu Oromiyaa keessatti jijjiirama siyaasaa gadi fagoo ta'e fiduuf ture gufatee jira. Nuti kan barbaannu rakkoo Oromoo hundeerraa furuu malee aangoo siyaasaa mootummaan Itoophiyaa hooggantoota waraana bilisummaa Oromoof kennuuf barbaadu miti. Mariin araaraa kunis sababa mootummaan Itoophiyaa hundeerraa rakkoo Oromoo furuuf hin barbaanneef gufatee jira jechuun ibsee jira.